intalli ati hiriyaan tante uffata irraa kireessu hedduu sa'aatii 24 keessatti uffata kiyya yoo hin fidin mana hidhaa osii galchaa sin jetti. Anammoo maal sin jedha sa'aatii 24 keessatti tasgabbooftee of taatee qabbanooftee mucaa sanii alchiftee amala kan keessirreeffattee yoo ka dhuftu taate hadhallee borullee balballi kiyya siif banaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa jirtu. Hadha kabajamtoota hordoftoota kiyya jechuu irraan eegala. Egaa ani nagaa jira alhamdulillah, isinlee akka nagaa taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Hadha isin wajjin waan hedduu kan haasa'u, kan isinitti himu, kan isiniin mari'adhu, gorsa keessan kan na barbaachisu jechuudha. Hadha maal qabattee dhuftee yaanni kee maalidha jechuun keessan waanuma jiru. Egaa hadha kaameraamaaniin kiyya boodarra isinitti agarsiisa jedheen yaada. Mubaa kassasuuf dhufe isinitti himatuuf dhufe ana qofaa miti ka isa baddalee isin wanni isin quban qabne baay'eetu jira. Akka innatti balleessee akka ani qofaa miti ka isatti balleessee masrajjaa wajji isiniif fidee dhufe jechuudha. Har'a egaa wanti akka viidiyoo waraabuu na godhee wanti akka viidiyoo waraabuu na taasisee inni tokko mubaani yeroo ammaa kana waa'ee kiyyaa akka ani isarratti waan hin taane hojjedhe akka uffata isa jalaa fudhadhe namna bakka waan jijjiru waan YouTube irratti isinii gadhiisee argitanii jirtu maqaa kiyya balleessaa jira akka waan nama badaa ta'e jechuun ani hin beeku maal jedhee akka isinii ibsu jechuudha. Najaata akkana situ akkana na godhe jedhee waa hedduu qaaqaa jira. Na obsuu dadhabe, callisuu dadhabe, hedduu jalaa obsee, hedduu jalaa callisee yeroo inni viidiyoo waraabu kamuu tole jedheeni jalaa callisee hadha isinitti hikkatuuf dhufe jechuudha. Isinitti himuuf dhufe jechuudha. Waan jiru, waan kan dura wajjin dubbanne waadaa inni diigee waan kana dura irratti walii galle irraa akkamitti akka inni kararraa maqee waa hedduutu jira kan na aarse jechuudha. Akkuma argitan akkuma beektan kan dura akka nikaa godhannee illee beektanii viidiyoo babbareedaa isinii waraabnee gad isinii dhiifnee jirra jechuudha. Isinillee waliin gammaddanii maatilleen firrilleen ollalleen akkasumas immoo warri fuula miidiyaatiin nu daawwattanillee nu gammaddanii mabruuk nu jettanii nu wajjilil jettanii ani taalee an akkana ta'e jettanii gammachuu keessan karaa adda addaatiin nu ibsaa turtan jechuudha. Egaa irra hedduun keessan akkamitti yeroo dhiyoo tana keessatti wal fuutanii budaa kamtu isin arge ija kamtu isin nyaate sila numatu budaa isinitti ta'e haga jettan takka geettan jechuudha. Gama kiyyaan jireenyi kiyyaa akkana ta'a jedhee hin eegne social media irratti afaan namaa seena jedhee afaan namaa bu'aa ija namaa bu'a jedhee hin yaanne hin eegne akkuma kan dura isinitti himee jireenya akka nu barreeffannee miti nu barreeffanne akka rabbi nu qoodetti jechuudha. Har'a egaa wanti akka dubbadhu na godhe Mubaarak akkuma dura isinitti himee uffata kana bareedee akkan isin egaa har'a wanti akka dubbadhu akka isinitti himuu na taasise keessaa inni tokko Mubaarak akka kana dura viidiyoo maskii ba'onnaa jedhee gaafa yeroo jalqabaa gaafa walitti buunee isin argitanii jirtu viidiyoo san gad isinii dhiisee jira jechuudha. Gaafsan akka nama hin beekne ta'ee akka nama hin argine ta'ee callisee bakka inni nawametti dhaqee wanta inni nawame san godhee haa ta'u malee nama isaan walitti bu'aa jiru argaa jirtan jechuudha. Inni suni yeroo dhiyootti hin beektan jedheen yaada. Hamaa fi miti badaa fi miti inni kootu jedheennan bakkaan isa eegetti son taane bakkaan isa eenetti kan isa argadhe jechuudha. Mubaarakin waa hedduu ani hin beeku akkana jedhee isin ibsuu hin danda'u. Kootu kanaan jedhee eegee mana kana mana amma itti uffadhee viidiyoo isinii fudhataa jiru jechuudha. Mana kanatti kootu naan jedhee eegaa ture. Inni ammoo bakka ofii barbaadutti nama ofii barbaadu biratti
maal isaa akka taate hin beeku eenyu isaa akka taate hin beeku ani dubbiin kun martiin dhalatallee jedhee eegee yaadee itti yaadee shira abbaa manaa kiyya ana caala namitti aanu hin jiru tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa dammoo wanti ani kabajaa isarraa fuudhuufillee hin jiru. Wanti martinuu ani akka gama kiyyatti badiin ka isaati isiniin jedha jechuudha. Maaliif yoo naan jettan wanti kana hunda na deemsisee wanti kana hunda na dubbachiise amma viidiyoo gaafa nikaa argitan yoo taate uffata saniin akka bareedee akka mul'adhu akka misirroo fakkaadhu kan na goote obboleettii isaati Zabur Rental Dress jedhamti. Adaamaa poostaa beetitti argamti. Iddoon argameesi booda dhumarra kan isiniif kaa'u ta'a jechuudha. Wanta maraa walitti isinii qabe. Gara kootu gaafa deebi'uun ammoo obboleettii isaa kanaan dubbanne isa waliin dubbanne mari'annee uffata haga gaafa nikaa sanirraa kaasee haga gaafa cidhaatitti yoo rabbi jedhe inshallah akkas waliin jennee kan dubbanne mana kana jechuudha. Isin as dhiyoo kana eegaltee hojii kana as dhiyoo kana banattee garuu manatti hojjetaa turte nama cimtuudha. Isii bira dhaabbatee isii jajjabeessoo osoo qabu osoo isii bira dhaabbatee isiidhaaf hamilee ta'uu qabu. Mucattiin tun obboleettii isaatii foon isaatii achi deemee wanti inni amba wajjin acabaccabuuf maa'inni tokkoffaa jechuudha. Wanti obboleettii ofiitira nama aane hin jiru. Wanti aanaa ofiitira foon ofiitira wanti namatti aane hin jiru. Isaa miti aanuu fudhadhee hin jira. Inni tokko kan na aarse kana jechuudha. Gaafa duraa kan irratti dubbannee mana isiitii uffata fudhannaa kamaskiitii naan jedhee amma dammoo gaafa ilaalu gaafa inni na waamu maali aadeetii loltuu takka afaan isii gadi hin cal'isu santu na aarse jechuudha. Ani amma isillee as biratti isii yaamatu hin barbaadu. Maal isaa akka taate hin beeku. Anaaf hiriyaadha jedheeti garuu kan isii kan beeku jechuudha. As duuba na jala garagalee inni hiriyaa tiyya bira aqee sirriidha isillee anaaf hiriyaa yoo taate garuu as bira namni wajji dubbanne hin jira. Wanti namni nu wajjin waadaa seenne hin jira. Wanti inni as garagalee ammoo intala san wajjin mana isiitii fudhanna maalii taana uffanni jiru asillee hima jira. Sandaran ka bareedutu jira. Kabarbaade ani gaafa sanillee kan dubba'e uffata argeeti haaraa isii hojjisiisanaan jettee obboleettii isaa waliin walii galee jechuudha. Inni tokko kan na aarsi kana Mubaarak maal taateeti gaafa san sitti dubbatu saalfadhe intalli sun anaafillee hiriyaadha. As deebi'e ammoo maatii kee kana walitti sinnaqu jedheeti maali addeeti kana baasi mi'ati maali addeeti maaliif garuu piraankiidha moo ati silaa yeroo maraa piraankiidha hojiin kan kee piraankiidha maal akka yaaddemee naaf ibsi Mubaarak maal taate kan irratti dubbanne kana kan irratti walii galle kana maal taate ati na wanti na aarsi tokko kana jidduu keessa illee seenuu hin barbaanne viidiyoo kanallee wanti akka hojjedhu na taasisee dhugaa jirtu haadha isii wajjin dubbadhee badiin jiru ana bira akka hin ta'in akka waan hunda inni harka fashaleesse akka waan hunda inni harka balleesse isii hubachiise akka viidiyoo kanallee isin waraabu kan na taasifte isii hayyama gaafadheeti jechuudha. Maal taateeti ati mataan kee sirrii dalagaa maal taate ani kan beeku ani kan si wajjin dubbadhe kana wanti ati daqiiqaa guyyaa meeqa keessatti yaada si jijjiirsisee intala san bira fidde dhayxeef maa'inni siin jedha. Uffata yoo kan barbaaddu yaada gaafa dura irratti walii galle waan dura waliin jenne hinaasuufnaa siin jedhee tasgabbaa'ii siin jedhee ati yaadni kee eessa jira mucaan ati fiddee dhufte eenyudha kuni maaliidha ani bar kan itti seene kun anaa bultiidha anaaf bar waan taraa miti waan bakka roga injira mire bakka anaaf jireenya eegalee jiraani akkati yaaddu sanii miti ani nama akkati yaaddu sanii miti ani bakka jireenya kan koo hin qabaa jireenya kan koo eegalee jira jedhee nama yaadu ani isallee taanaan akkas yaadeeti miti san qofaa miti ammoo waa hedduu dhagaa ture
garuu ka dhagahan irra ka ijaan argantu caala jechaaf cal'ise si jala. Akkuma kan dura sitti mee silkii kee keessatti waa argee maamanuu diddee irra darbee sooshaal miidiyaa irratti kana dubbatu hin barbaanne akka feeti ani ammallee hin dubbadhu akka feeti amanamummaan siifi anaafi miti amanamummaan ofiifi malee namaafi miti kanaafuu amanamee jiraadhaa bultii kee qabadhee jiraadhaa ka jettu adaba kee godhadhuutiniin adaba kee ofitti godhiitiniin kottu deebii gara jireenya keetitti yoo hin ta'u akkuma likiskisii ta'etti jiraadhaa jettee zaa'u achumatti bakka hin barbaadu an jireenya akkanaa jechuudha. Kun obboleettiin isaa na bira jirti. Isii duuballee dubbatu isaan duuballee dubbatu hin barbaadu. Wanta gadhaa calliseefillee isa kana jechuudha. Wanta gadhaa calliseefillee kana jechuudha. Wanti isin argine hedduutu jira. Najaate daati baalageedha. Daati akkana. No, adallo mana akkasii miti nama akkasiitii miti nama baalagee miti ani. Bilgannaa osoo barbaadee sooshaal miidiyaa irratti fideen dhufu. Bar shari'allee yoo balleessuu barbaadadhoo isaa balleessaa jedhee bara akka fedhetti achi bakka fedhe dhaqee waan fedhe ta'uu danda'a garuu nikaaya waan jedhamu tokkotu jira kabajaa waan jedhamu tokkotu jira arsii ta'anii gurratu jira wanta nikaaya dhadheef baalagatuufi miti bilginnaa saniifee miti nama akka isin jettan sanillee miti wanni isin akka isin hubattan barbaadu nama akkasiiti miti ani mucallee taanaan isin hubachiisaa yeroo hedduun dubbadha jedhee natti hin tolu. Egaa baalageen ta'ini egaa nama gaarii taatee wanta ati dhiiroo goromsaaf jalaan deemtuuf maa inni sanillee taanaan gara fuulduraatti kan itti dhuftan ta'a jechuudha. Anamma asumaan maal isin jechuu barbaadeeti keessattuu mubaa viidiyoo qaba. Ani viidiyoo qaba. Viidiyoo si waraabeetu jira. Maal argiteeti maal amanamummaa qabaatteeti maali waa hedduu dubbataa turte sanuu akka afaan guuttattee akka nama badii takka hin qabneetti jechuudha. Intala wajjin si argisan maatii kee gaafadhee hin beeknu naan jedhan. Hiriyoota kan kee warra sitti aanan gaafadhee hin beeknu naan jedhan. Bakka deemtetti kaaffee deemtetti dubartii jalaan dhaban asiin jedheef lafaa ka'eeti miti. Waan argetu jiraan. Dubbii namaa dhagaheeti miti. Of sirreessa jettu of sirreessi. Of sirreessuu baannaan ammoo tiyyaaftee hin dhaabbata jechuudha. Amma booda'aansi wajjin illee wanti maaliif eega garaagarana likiskisummaa barbaaddee maal gotaanii kana hidhatte ana. Eega badhee keessa deemtee hin quufinii eega garaagarana deemtee olola guruu maali jechuu kana bakka baalagummaa akkasiisan yoo hin geessi maal gotaanii kana hidhatte ana. Osoo ittiin qophaa'in goote nama bara jaalatanii maaf ka'anii bultii waan jedhamu tokko ittiin seensanii maal taate ati maal taate naa deebisi na qaama illee si arguun barbaadan haga sirrooftee tasgabbooftee of taatee mataa gadi dhiqattee qulqullooftee jettutti ansi argullee hin barbaadu mubaa inna wanti ammoo wanni haga kan akka dubbadhu na godhee badii keeti. Viidiyoon kamaali kaati na waraabde fidii rirri jechuu ani bar gamana abbaa warraa kootiti jedheetiniin maalidha maal ati bar abbaa warraa kooti garuu wanni ani dogongore jedhee yaadu wahii osoo yoo jiraate osoo sin barin gara bultii keetii seenuu keecha sitti maani osoo sin barin jechuudha nama akkanaa tasuma hin taate dheesin eeyne akka hiriyoota hiriyoota kan kee warra sitti aanan nama tokko gaggaafadhe yaa'u hiriyyaan ofii hamma kan keen dubbatu sirriidha. Anatu dogongore sanillee taanaan yeroo namni natti himu yeroo namni kun akkana taa'i itti yaadi haguma galee jedhee haguma jaarsonni ergamanii maal jedhan itti yaadi deebisuun kennan duratti maatiin kan kunaan jechaa turani mucaa kana duuba isaa haa barru jedhanii gaafa garaagarana haa turru haa maalii taanuun kuni jiraate namni waan taanitti seena haraamatti seena jechaa fi ani wanti ka'ee tole jedhee akkuma ta'e haa ta'u yoo badallee ta'e anas sirreeffata yoo hamallee ta'e anas sirreeffata jedheeti kan ka'eetti seene jechuudha. Ati garuu nama akkasiitii miti dhugaa rabbi ati nama akkasiitii miti mubaa
nama akkana ta'e tasuma sin eegne amma ditaanan sittima carraa siifin kenna an takka itti seenee jira waan kana nikaa godhatanii buusuu jechuun hin beekan harama oliiti kanaafu tasgabbaa'ii gara kee deebi'i oduu namaa dhiisii gamaa jechuu dhiisii akka nama bultii qabuutitti akka nama guddaatitti kottu siin jedha ammallee tana an fuula social mediaatiin dhufuu hin barbaanne keessan teekst hedduu si barreesse si bilbileen kaaftu maalii godhee jettee haasofta achi biratti bariin kijibda siin jechuun dadhabne baran garuu nama fuulduratti maqaa kan keen balleessu yoo dandeetti tasgabbaa'ii kottu yoo ta'u jette dammoo viidiyoo jedhellee gadhiisan sitti maal viidiyoo siin jedhellee gadhiisa salphina yoo barbaadde jechuudha ani ofirraa kabajaa buusee maatii kiyyarraa kabajaa buusuu hin barbaadu salphina kan akka maatiin kiyya argan hin barbaadu maatiin kiyya guutuun isaanii warra social media fayyadamu maqaa kiyya balleessuu hin barbaadu gurra kiyya dhabuu hin barbaadu kanaafu tasgabbaa'ii nu ba'a yoo hin ta'u jettee akkuma sitti hime jechuudha ani viidiyoo baasullee anaaf bu'aa qabaateetii miti garuu ummanni Oromoo kasi jala deemu kasi hordofu kuni gaafa salphina kan kee arganii gaafa badii kan kee arganii nam tokko sin jaalatu nam tokko wanta sin jiru anamma saniin barbaadu waan ta'eef dandeetti tasgabboofta taanaan tasgabbaadha anaa jetteetiin ofumaa jedhiitiin bultii kan haa ijaaru haa deebifnu muba anaa jetteetiin ofumaa jedhi bakka maatii makeessanii maatii kabajaa qaban sanii jedhi an kanuma sin jedha egaa isinitti dheeressee akkanatti dubbadhallee jedhee hin dhufne miira keessa seenee kaameramaan nafaana bu'iitiniin uffata isaanii mana faaya isaanii kanaan naa mul'ista jechuudha. Hedduma takka aare dhugaa dubbatuudhaaf hedduu aare waan dubbadhu walii wallaalee tasuma jireenyi kan koo jecha namaa qofa ta'a jedhee yaadee hin beeku ani namatu narraa odeessa jedhee nama fuula social media kanarratti baaya jedhee jireenya kan koo balleessa jedhee itti yaadee hin beeku kana jechuudha wanta gadhaa calliseefillee wanta gadhaa dubbatuu dideefillee anatu beeka waan na bira jiru anatu beeka keessa kiyya ani gaafsan barreessatti iyyee maalii ta'ee ani marattu akka marattu iyyuun dadhabne garuu homaa naan godhanallee nama boruu wajji ilmaan horadhaa maatii godhadhaa boruu abbaa warraa kiyya jedhee dubbatu hedduu wayii social media irratti fuudhee gabaa irra isa oolchuu hin barbaadu jechaaf callisee ammallee taanaan maa dubbatte jechuun keessan oolu garuu dhugaa jirtu akka beeytaniif ani badduu miti nama akkasiitii miti ani bakka na hubadhaana waan na dubbachiisu wayii qaba waan akkas na goosise wayii qaba waan akkas akka itti garaa jabaadhu na godhe qaba na of sirreessoo jette of sirreessi deemi egaa mubaa ani akkuma sitti hime jechuudha of kabaji bakka akkuma namni marti amala kan kee amalli isaa nama gaariidha keessan dhuftanii na dubbistanii keessartanii warri na arrabsitanii jirtanii komantii qofaanii miti keessan dhuftanii warri natti barreessitanii warri lakkoofsa kiyya argattanii ani deebisuu wallaaleetii miti bar garuu maaltu nama hundaaf maglacaa kennina naan jedhe ani jireenya kiyya hin beeka waan itti jiraanatu beeka waan isin jettan gorsa keessan dhaga'ee toleema jedhee isin jala jallisaa jira egaa ammoo mubaa yeroo dhumaatiif jala sararii wanti sitti yoo jiraate intaloonati uffata irraa kireeffatuuf deemte sun irraa kireeffatuuf bira na fidde sun uffata sittiin kennu jedhee ani dheengaddaa sitti mee ture hin argattu siin jedhe mucaa yaalchisii siin jedhe hin diddee miti feestalatti guuree sitti kennee sillee salphisee sa'aatii 24 keessatti uffata kiyya yoo ka hin galchitu taate mana hidhaa si galchaa siin jette miti ati andammoo wannan siin jedhu
sa'aatii 24 keessatti adaba godhattee adaba bitattee tasgabbooftee intalli ati hiriyaan tante uffata irraa kireessu hedduu sa'aatii 24 keessatti uffata kiyya yoo hin fidin mana hidhaa si galchaa sin jetti. Anammoo maal sin jedha sa'aatii 24 keessatti tasgabbooftee of taatee qabbanooftee mucaa san yaalchiftee amala kan kee sirreeffattee yoo ka dhuftu taate hadhallee borullee balballi kiyya siif banaadha. Kanuma sin jedhaan mubaarak. Isin ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa manichallee kan isin daawwachiisu ta'a nafaana turuu keessaniif hedduu galatooma isinin jedha. Nafaana buutanii na caqastanii na hubattanii jechuu keessaniif hedduu galatooma isinin jedha. Kaameraamaaniin kiyya ammoo mana ka isin daawwachiisu ta'a. Iddoon argama mana kanaa ammoo eessa jettanii yoo na gaafattan Adaamaa Poostaa Beetii Addabaabayii Daraartuu Sooretti darbii tokkoffaa irratti argattan jechuudha. Qophii kamiifiyyuu cidha kamiifiyyuu pirogiraamii kamiifiyyuu yoo kan barbaadan